Akkam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota channel Kofaatti. Akkasuma warra YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Warreen maatii keenya taatan immoo share like jedhaan jajjabeessaa isiniin jenna. Haala barumsa baay'ee haalaan bareedaa tokkoon isiniif qabadee dhufee barumsichi happy bilaash isinii dalaguu fi kan moobaayilii daala 60 daala 60 irratti isiniif dalagu jechuudha. Hedduun keenya shabakaan moobaayilii kun yeroo dheeraa takkaaf dhaabbatee ture jechuudha. Amma osoo kan duraan hin ta'in haarii isiniif qabadheetiin dhufe inni appicha waan kana jechuudha. Akkuma agartan kana asirra jiru kana baada net vpn kajoohan jechuudha. Pilaastorii keessaan ergattu akkasuma YouTube channel kiyya linkii jala isiniif hin ka'a. Okay, raggadoo ittiin jira pilaastorii keessanitti barreeffattanii gabbuufattan booda keessan seentan jechuudha. Egaa keessa seentan boodaan okay nettanii egaa suuda yes jettanii yemanii kan nettaniif jechuudha. Okay, egaa suudaan as keessa galne seentu jechuudha. Iddoo kanatti gaddootanii sharagaddootanii keessan seentan jechuudha. Egaa suudaan suudii keessa gaddeemtanii ilaallattus kunoo akkuma agartan kana moobaayilii riyaala 60 zeenii riyaala 10 tantiitee 5 moobaayilii 69 moobaayilii 69. Okay, warreen jawwii qabdan firii ni dalaga kan zeenii kana immoo itti ilaallu warreen shari'aa jawwii qabdan firii akka ajaa'ibatti isinii dalaga jechuudha. Warreen zeenii immoo firii kan dalaguunan anan nama fakkaata garuu irratti ilaalle. Okay, eegas boodaan moobaayilii riyaala 60 irra ganne daawwatan jechuudha. Warreen zeenii riyaala 60 tun zeeniidha. Zeenii riyaala 60. Warreen moobaayilii immoo warreen moobaayilii riyaala 60 moobaayilii riyaala 69 kan jettu honan hindootan jechuu isiitan irratti eega dheettan boodaan gama jalaa kanarratti hidhootan jechuudha. Isin indilas irraan baddu yaani oromaa ta'e isii duraan oromaa jirti. The out select service jettan irraan hidhootan jechuudha. Isii gama gubbaarra jirtu. Isiitan irraan hidhootan jechuudha. Eegas boodaan okay jennaan gama jettuu kana hidhootan jechuudha. Akkanan nu dalagee jira jechuudha.